qaama gara social mediaatti fide. Qaamni dubbii ilaaltus qaama sanii. Malee kuulleen lafa qabachaatuma lafatti uummata Oromoo hedduutti nafeeffachaa deemu jira uummanni lafarratti irratti dalagamaa jira. Hayyootaaf dhiyaachaa hayyootaan qeeqamaa jira. Barsoota lamatti barsiisara haayiskuuliin barsoota yuunivarsiitiitiin akkasuma jalaala gubbatti qeeqamaa waan deemaa ture ilaarraa. Viidiyoolee footoolee jira in thousands na bira jiran. So kana hunda takkaa social media irratti hin baafne. Maaliif kaayoon dheeraa waan ta'eef imaamata dheeraa waan ta'eef na harkaan na dho'isaa waan taateef kun waan hawaasaa waan ta'eef akkasittiin irraa ba'u. Galatoom Maastar Hassan. Itti aani Hamdiyaa. السلام وبركاته بلين خيا Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. دي فما قابي تاني إجابنا عن قدر جراني لبوتي عبيت إجابنا عن قدر جرا ماستر رايل دي إجابنا عن قدر جرا قافي إجابنا عن قدر جرني إنسان ديديتي تي أما بقى نلتشور عقداتي ناسو جرا أسو قوس هفني أيامنا فكاتا نوف كل شيء شاتين قافي لمن كبدي دفتورة takka inni nu deebisee jira ammoo booda bal'inaan yoo keessa bahee akkaataa oriijinaalii gartee bu'uura qubeeleen san ittiin inni gabbeen san akka bal'inaan nu ibsuun barbaada dhugaadha namni garii garii shuuqinoo waan yaada hedduu qaba ammoo hubachuun fedhe barachuun fedhe akkamitti akka dhuftee maaliif akkuma Ustaadam Zaakadee siniin jee maqaa kiyya barreessuuf yaaleetiin diin takka masqala na fakkaattetti na wareersuu turte beektaa maqaa kiyya barreessuuf rakkachaa ture waan ta'eef beekuun barbaade bal'inaan haa keessa nu ibsu ammoo gaafiin tiyee takka tanama hedduutillee jeetanii yaadu maali yeroo beektaa amma zamanni amma jirru akka dhugaatti fudhanne siyaasatti irraan fudhatinaan siyaasaa keessa seenuun barbaadu akka gaafa sheekottiin teenya gartee gaafa qubeedhaan as bahan san rakkoo hawaasa keenyarra jirtu keessa xiqqollee hin jiru jeetiin abdadha maaliif biitii jaalannu jibbinuu nama Oromootiin bulaa jirti naannoon Oromiyaalleen bulchiinsa ifiidhaa kan dandeesse tan Oromoodhaa qabdi jeetiin abdadha haa taatu maastar yoo keessa nu ibsuu danda'e amma akkitti qubeen tun gabbaate hubadhe xiqqoorraa haasawa isaarraa haa taatu ammoo xurreen yookaanuu karaan inni amma dura yoo irra deeme jiraatte akka seera qabeessaan garteega qubee tana karaa dhimma mootummaatiin haa taatu karaa akkatti yeroo namni waan tokkoon gad dhufe biyya keessatti gartee karaa irra deemu jiraatu. durirra amma adda waan taateef jechuu kiyasii galtee wanni tun qubeedha jennee yaadu jirra hawaasa keenya fayyadna jennee yaadu jirra waan hawaasaati hojjechaa jiru ani nin beekallee hangam takka waliin jirra beetan hanga ulfaatu mindaa beetan ifu ikoonomiin amma ifu dabilii taatee deemu jirtu tana mataan oo beekana keessatti waan hawaasaa fayyadu maqaa ifirraa baasee dalagu jechuun ani dhibbatti hangam takka namarratti ba'aa qabaan hin beeka tanaafillee tana keessallee galatoomachuun hin barbaada maaliif waan lubbuu isaatii godhee miti mucaan kuni waan hawaasaa godhee mindaa isaatti baasee so imagine godha qarshiin takkallee yeroo ammaan tana akkatti wareedu jiru ni beekna waan taateef mee karaa inni irra deeme yoo jiraate gartee namootan hedduun namni waan fedhu akkuma baasaa ifi hawaasa gabbaasaa jedhee yaadanya mataa keessa waan jeeqaa jiru san waan jiru jecha mee yoo keessa nu ibsuu dandeesse yoo ninga sittiin hin dheeressin maastar bakka saniin hubachuu barbaade wannallee barachuun fedhe beektaa seerallee akkataatti namni waa hin dhufu. Galatoomii obboleettiitii yaada bareedaa kaaftee gariin akkuma ta'etti sannaa soo kiyya keessa reefu jeetiin jedhara deebi'oo ta'e yayyaba shanan Oromoorraa odaa Oromoorraa bocomtee qubeen addunyaa hundi waan irraa kaatu qabdi hawaasni tolfatu hundi waan irraa tolfatu qaba. Nuti warra uummata gurraacha nuti hangafa uummata gurraachaa warra gadaatu mate nuti. Sigalte wanni afaan keenya barbaadu fuuldura waan ifii barbaadachuu mala saniifi gama miidiyaan fidini silaa beekamtii barbaadu ta'e silaa na dhagayaa ta'e gaafuma mallasaa san raabsina. Biiroo barnoota dirree dhawaatii wajjin biiroo barnoota biiroo aadaaf waajjira aadaaf turizimii dirree dhawaarra xalayaa waajjira aadaaf turizimii Oromiyaatiif barreeffamee jira. Garagalchina harka jira Ustaadam Zaafniin kan akka Facebook irra kaa'u kana piroomisan isin seena. Ta biiroon barnootaa na barreessite gaafa san biiroo barnoota Oromiyaatiif geesse itti kanne sanillee na harka ni jirti. Zamanni zamana mootummaa OPDO waan ta'eef na harkatti didan sigaltee wama kanaa na harkaan na dhaga'ee ufuu didan. Sadarkaa deem gaafa mootummaan jijjiirame kottuutiin tijaame ittillee hidhame waan kana isin himeetiin jiranii yeroo dheeraa itti deeme xalayaan naa barreessite gaafa san biiroon barnoota dirree dhawaa barsiisota yuunivarsiitii dirree dhawaatii fi barsiisota haayiskuul walitti qabanii mariin nu taasifame akkana isinis gama keessaniin gargaarsa akka barbaachisu akka gootaniif ta'ettu naa barreessan biiroon barnoota dirree dhawaatiis
biiroon aadaaf turizimii dirree dhawaatis. Kun yoomi amata 15-16 dura jechuudha. Wanni isin jiru kun. Miitingii ka goones gaafa san viidiyoolee jira. Yeroo adda addaa goones ni hime. Waa yeroo dheeraatii miti akka amma ja'an kanaa miti. Bocni qubee hundinuu aadaa Oromoo kana feeffateedha. Ilmi namaa kun wal fakkaata. Mee ilaala. Aboo kun Somaalee fakkaata, kun Oromoo fakkaata, kun na fakkaata, kun isa fakkaata jennaami. Qubeen addunyaa wal fakkaachuu dandeessi. Si galtee? Qubee afaan Amaaraa tanaa'u deemtee biyya adda addaa keessatti arguu dandeessa. Si galtee? Wal fakkoon rakkoon ta'u kuni nuti immoo kaayoon teenya Oromoo waan isaa akka qabaatu hundeen bikiirraa dhuftee odaa ta'uu kana bal'inaan fuuldurallee ijoolleen barattisan gabbaatee sin garsiisuu dandeessi. Yoonis yoo harkadhe irratti hin deema. Hawaasni lafa jala wanni sagantaa nuti qabnu hulleen gama kolleejjitti gama yuunivarsiitii instituushinaatti haa deebitu goonni kunis uummata irraa dhaabbatu. Warri gabbaase nuti miti nuti silaa feene duraan baafna. Nuti lafuma jala uummata Oromoo irratti dalagaa jirra. Dhaloota irratti dalagaa jirra. Hamdiyaa yeroo dheeraa asiin jira biyya tana hojii irraa 7-8 waliin jira. Guyyaa tokko yoo dhageessaa himtu. Inni waan namatti biyyatti lafa irratti dalagaa turre. Si galtee? Garuu dokumentii fuulii dokumentii jira jechuudha. Viidiyoolee fuuraalee jira. Kuni waan na harkaaf godhamu akkan ta'e akka beektan godhuu fedheeti. Waan kiyya waan ta'eef galata namarraa hin barbaadu. Ilma namaa tokkorraa galata hin barbaadu. Maaliif ilma kiyyaa fi karaa xurree soqaa jira waan hin ta'eef. Si galta akkasitti akka hubattanii hin barbaade galatuma. Thank you, Master. Hamdiyaa gaafiin teessii deebitan natti fakkaatti. Tole, Eebaa baga nagayaan dhuftan Rahmaa baga nagayaan dhuftan. Walumaa galatti maastara san galatoomiin siin jechuu barbaada. Maaliif namni hawaasaaf tattaafatu yeroo hunda qeeqaas numa fudhataa sana numa galli qimsi boruun irra deebi'aa haala jabanaatti sii godhanii jabanaa boromaas. Baay'ee wanni takka wanni dhaamu Ustaaz Hamza. Wallahi rabbiin na arka. Rabbiin na arka. Oromoo tiyyatan hedduu irraa gammada. Baga bitaa mirgaa dhaabbatanii walitti dubbatan. Jaalala afaan qabanii bar kun hundi. Akkas. Uumama afaan qabanii fi negatiivitti fudhachuun qabu namni Oromoo. Yoo gama kanaa fi Ustaaz Hamza yoo irraa wal afaan deemine qubee tanarratti negatiivii fudhatamuu qabu. Nu boonsa kun Oromoo waan sarratti wal falmu garuu yeroo isaatii miti. Warri waan kana yeroo Oromoon ajandaa biraa qabu. Gabbaasee ajandaa godheef isaantu sagantaa biraa qaba uummata Oromootiif. Nu miti. Immoo Oromoon ajandaan kun eega beheef walitti dubbachuun isaanii hamtus toltus haa dubbatan galatoomaa dhugaa qabdanii jennaan. Oromoon dhugaa qabda yoo siin jee waan guddaa beeka. Dhugaa qabdanii jennaan. Oromoon dhugaa qabaa dhugaa nuti uummata dhugaati dhugaan tawaaqaatii jaa Oromoon. Akkasii Dr. Nuruddin faan harku jiraasa. Diinis dhufanii jiran Dr. Nuruddin baga nagaan dhuftan. Baga jiraat. Abdusalaam baga nagaan dhuftan. Nagaa lakkaa telefoon hoggaan sibil bilbila asirra jirtan beene. Baguma feemas nu taate jeetiin gammadee bar saayibii maal asooyti. Waata akkan siima maqaan kaasu biyya torban tokko dura biyyan ture. Maqaan namtichaan kaasu nama guddaadha sheeka keenya maal jee beektaa. Namni Harargee waanuma haqa isaa osoo suuta dhooysuu abaaramaa jee. Namni biraa bar kijiba kan aalamatti fidee na kaasaan ol kaasa keenya kun kanuma dhugaa isaa gurguruun beeku jee. Rakkinni keenya sani waanuma haqa keenya gurguruu beekuu dhabu keenyas sana subadhu. Rabbirraan harkadhaa sometime haqa sani simanii ummata kiyyaa fi ja'anii gabbaasanii dubbachuunis gaariidha. Wanni na dhibee ati qubeen ni jirti. Qubee sanirraa wanni idaate malee wanni kaan qubee Shamaamar Rashaadis ummanni kaan laffeessan bartiraashan darbine. Innoveet goote waan haaraa uumu kuni ani akka Nuruddin haasoo narra laalina Maastar Hasan kana baasee maqaa biraa kannee fi bakka biraa dhaloota yoo ta'e haalli jeequmsa torbaan kana guutuu deemnu sunni deemnaa kajuu gaafii kiyya na keessa jira. Nan jibbinaa kafeetan na jibbaa kafeetan akka feetan ta'a. Santu mataa na dhukkubsaa jira si galee. Namni tokko Maastar Hasan faayidaa hawaasa qabu yoo fide beektotni Oromoo laalanii achi booda yoo ta'e ummataaf fudhata ummata. Kabiraa immoo Akkaadaamii langustikuu qabnu biyyatti bar maal sinja heeraa fi seeraan guuttanne sinja ha qabnu kunu seeraa fi seeraan guuttanne biyyatti hoggaa deemtu bilboordi irratti wanni isaan barreessan afaan Oromoodha moo afaan Arabiidha moo anuu oofisa Oromoo oofisa federaalaas haa ta'u Oromiyaa hoggaa seentu wanni isaan barreessan heeraa fi seeraan guuttanne. Ka Hasan irratti heeraa fi seeraan guuttanne kana hunda haasa'uun sunis xiqqashoo nama jeeqa. So
ati wanni naani sinjau dalota dhufuuf akkan sodaanne Muhammadis haadho Nuraddiin kunis boru amma riisarchiiwwan fide Araba ja'anii achi na darbuuf noola. Si Sumaalee darban anammoo Arabatti akka nan darbine haamilee nu goggootu saniifis nu himii jechuudha nuti. Beeta Muhammadis taane Oromoodha takkummaas ni jaalanna Oromoof daleyna waan gaarii hoggaa daleyne gama keenyaan hoggaa dhufe hoggaa fedhan Sumaalee hoggaa fedhan Araba wanni nu godhaniif maali dubbiin tunis tanuma tanarratti hin dhaabaani gaaga achi duuban deemu. Galatoomi waan bareedaa kaaftee Dr. Kiyyaa ani wanni hin jaaladhu maal seeti warri xiinqooqa afaanii barate dokumentii kiyya kana ilaalanii sirna amma akka feesbuuk irra ijoolleen gadhiifte kanaa miti sirna barreeffamaa qabu akkaataa sadiitti barreeffamaa akka biqumee walirra dhuftee gabaabbattee barreeffamtii waan jiru sirnoota qaba waan kana dubbisanii akkasitti gama sanii yoo dhufanii qeeqan sana wanni barbaannu wanni yuunivarsiitiitti geessaa jirruufis hayyootatti waan akkasiitiifi wanni mareechisaa turreefis waan akkasiitiif malee sooshaal miidiyaa irratti baafnee qeequu miti Oromoon tiyya akka adda baatuun fadhoon always dubbeen tiyyaas beekamtuudha fuuldurri kiyyaas beekamaadha namoonni na beekanis ragaa ba'an Oromoodhaaf yeroo hundaa'u namaaf duuba deebuu miti wanni kun waan ani uume waan ani fandi godhu jiru saba kiyyaafiin godhu jira horteetiyaafiin godhu jira laatiin haabaddu hin jenne an laatiin hin qeeqne laatiin ittiin baradhe ilaa fuuldurallee ittiin fayyadaman kan jiru an garuu ilmi kiyya waa haa qabaatuun sagantaa kiyyaan waan mataa isaa haa qabaatu waan ifii haa qabaatuun kun imaammata yeroo dheeraati san bira kutee hayyoota gurguddaa Afrikaatii jira as ifi qabiyyoota adda addaa ala kanatti wal argine gizee waan kanatti hime kanama gurraachaa maaliif hin taane maaliif paasapoorata akka qabaatu Afrikaan irratti dalagamaa jira sadarkaa Afrikaatti bulchitoota wajjin waan wal arginu fi isin jira kana paasapoorata akka Awuroopaatti akka qabaattu militarii tokko istiraangiza qaba akka Awurooppaa san jechuu akka qabaattu wantoota Afrikaa tokko godhuratti akka dalagamu istirateejii lafa jira. Waa'ee kanallee itti kaasee qubee takka akka qabaannu kanama gurraachaa ka jiru amma afaan Swahilii irratti afaan Yurubaa kan Naayijeeriyaatti afaan Hawusaa irratti qorannaan jalqabamee jira. Afaan biyya keessarraa afaan akka Somaalee afaan Afar afaan Adaree afaan warra kibbaa kanallee 3 moo 4 qorannaan eegalee jira. Maaliif akkamitti gama kana finnee waan tokkoon barreeffannaa malee namni keenya yoo rifatee mufatee lolee gaddees ani haqa qabdanii jedhan warra gaddullee warra rifatellee dhiifama haqa qabdanii baga rifattanii waan keessanii fi afaan keessan waan jaalattanii fi dhugaa qabdanii jedhan Oromoon dhugaa qabdee osoo hin jee dubbiin dhumattee beeka nama Oromoo ijoolleen asirra jirtutun isin warra Kaamzaa warra Kamaas kun manguddoo gaafadha dhugaa qabdan gaafa siin jee namni dan dubbii irraa boodaati. Oromoon dhugaa qabdi halooleen dhugaa qaba haaleen dhugaa qaba haamtu dubbatelleen dhugaa qaba jaalala afaan irraa ka'e akkasittiin fudhadhan. Galatoomi maastar kiyya osoo na jalaan kunne dubbii waa'ee akka Afrikaa jette san irratti wayina yaadachiifte an lafa Awurooppaa tana keessan deemuu jira gaaf tokko deemuun ture bakkuma wahiitti xiqqisha dhukkubbii wahiitiin fidhagee hoggaan mana hakimaa dhaqu. Ati waan kafaltuudha jira maaliif hin kafalle biyyattii keessan jiru hin jeetu. Waraqaan ta'e dubliinii naan jaaru gara kanatti itti garsiisu dubliinii achitti isin wallaalamtaa atitti isin wallaalamtaa. Paasapoora waan ati jette sanii fi beeke. Uummanni akka Awurooppaatti waliigalee tokko tahee oo asii waan tiyya xiixitti godhan mana hakimarraa footoon tiyya ol ba'u jechuun tuni waan hedduu nama gammachiisu dubbiin amma sirraa dhaga'u sanii wajji waliif fidee jechuu fedheetti akka Afrikaatti paasapoora tokko qabaachuun qubee mataa ofii qabaachuun niira maallaqa tokkoon fayyadamuu jechuun waan ajaa'ibaati waan sanillee akka nu jabeessitaniin asumaan sinitti dhaammadha waan reefu jettan san waan akka Afrikaatti. Bagana gaan dhuftan eefa barsiisaa bagana gaan dhuftan rahmaa bagana gaan dhuftan. Bagana gaan dhuftan akkam jirtan nagaa keessanii. Waalaikum salam barsiisaa ta'e bagana gaan dhuftan. Nagaa jirtu baga nagaan eegdanii. Baga jiraatan. Dabalee nu ga'u naa kenna yaa. Tole ayyee. Qayagaa. Rahmaa dubbatu booda eebaan itti hafuufu. Ayyee. Ayyee. Galatoo bishee Hamza dura dursa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baga jiraatan. Shee Hamza keenya galatoomi maastara saniin asirratti nu dhiyeessitee yeroo isaa fudhatee atillee yeroo kee fudhattee gaafii fi deebii kana
ummata isaa wajji gochuuf hayyamaa ta'uu isaatiif inninis haa galatoomu. Gama gaafii lama takkatti hin deema. Gaafii lama taniin gaafachuu ka'e atuu deebiftee koomentii Facebook irratti maxxansaa Hamzaa Waariyoo tokko irratti amma nuti warri baranne kunis ganaaf booda deebinee barannaa jedhee koomentii kennee ture. Kamantii kiyya deemetiin kaafadha. Maaliif deebinnaa deebitee jirti? Nuufi miti wanni kun ka tolfame ilmaan keenyaafi jedhee koomentii kiyya deemetiin kaafadha. Inni lammaffaadha. Ibsi ati kuullee kana baasuuf si kakaase kennite ibsa gahaa miti jedhanii ibsa ati kana dura kennite garuu ani hin agarre ibsa arra ati kennite irratti kuullee baasuudhaaf wanti si kakaase gahaa natti fakkaata. Haasawa keekaa irraa uf booda deebi'anii haa dhaggeeffatanii. Gaafileen kiyya tokkoffaa qubee baasuu kanaaf kiiboordii qubee kana waliin deemu qopheessuu irratti hagam riisarchii kan kee dalaydee xumurtee jirta. Gaafiin lammaffaa ammoo tuyyuu riisarchii ganna dheeraa goote kana keessatti obistaakiloonni si mudatan maal fakkaatu? Obistaakiloota kana booda si mudataniifoo hagam takka qophiidha? Gaafii lamaan kana osoo naa deebistee natti tola. Hedduu galatoomii ulfaadhu nama hedduu si dinqisiifadhu. I'm really proud of you and keep it up. You doing such an amazing work. Itti fufiinsi hin jedha galatoo. Fayyaade rahmaa teenya fayyaade gaafiilee ati kaaftan lamaanuu deebiseetiin jiran fakkaate haasoo kiyya kareefuu keessatti yoo deddeebitee malee sadarkaatti hidhamuutti akkaan ifaajii keessa dabre himeetiin ture eessarraa akka ka'ees himeetiin ture so gaafiin biraa tadhiyaatoo jiraatte. Ka kiiboordii naa deebisi. Kiiboordii bara 2015 daleene akka faranjiitti Kaalifoorniyaan ture gaafa sanii. Kiiboordii even ka telefoonaatii illee gaafa san daleenee jira. Warra ogeeyyitii ITtiif maallaqa kafaleetiin daleessi mindaa kiyyarraa muree. Okay, thank you. Carraa nama biraatiif kenni ishee Hamzaa ulfaadha. Galatoomi rahmaa teenya. Tole hayyee obboleessa keenya eebaa itti nuuf ofi. Hunda dura nagayini isiniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii hundinuu. Amiin. Nagaa keenya. Dhiyaadhu. Egaa akkanatti karaa kana fakkaatuun isin hojii wal harkoo keeyyatti guddaan gammadaa hunda caalaa keessumaahuu maali bakka rakkoon hin jirre furmaanni hin jiru bakka nii fi falli hin jirre immoo dhaloonni hin jiru. Rakkootu furmaata barbaada furmaanni fala fida.